Arsenal Manchester Unitedin erga injifatamee booddee tilmaama waancaa Premier League England eenyu akka injifatu kan baase Super Computer ammas kilabichi persentii 81.7 carraa liigicha injifachuu akka qabu dubbateera. Garaagarummaa qabxii afurii liigicha dursaa kan jiru Arsenal tapha Manchester United booddee carraa liigicha injifachuu gaaffii keessa kan gale yoo ta'u Super Computer garuu ammas carraan Arsenal persentii 80 ol akka ta'e raageera. Taphoota shanan Manchester City fi Arsenal fuuldura jiru bu'uura godhachuun tilmaama isaa kan kaa'e Super Computer taphoota shanan fuuldura isaanii jiruun Arsenal ammas garaagarummaa qabxii Manchester City waliin qabu bal'isuu akka danda'u raageera. Manchester Cityn liigichaan Tottenham Hotspur, Liverpool, Leeds United waliin dirreen ala kan falmatu yoo ta'u Newcastle United fi Fulham waliin ammoo dirree isaa irratti ni keessummeessa. Arsenal gamasaan Leeds United, Brentford fi Tottenham waliin dirreen ala yoo falmatu Sunderland fi Chelsea ammoo dirree isaa irratti kan keessummeessu ni ta'a.